Gumii walirraa barachuun muuxannoowwan jiran akka wal jijjiiran ni dandeessisa. Torbaffaa waltajjiiwwan marii garaagaraa uumuudhaan rakkooleen uummata keenyaa akka furaman ni carraaqa. Saddeettaffaa qorannoon imaammataa fi tarsiimoon diinagdee fi hawaasummaa irratti fuulleeffatanii uummata keenya caalatti fayyadu akka gaggeeffamu haala mijeessuu fi deeggaruun guddina hawaasa diinagdee fi tumsa walirraa hin cinne ni taasisa. Seeneffaa deeggarsa ogummaa ammayyaa fi aadaa irratti hundaa'ee caasaa mootummaa dhimmi ilaallatuu fi caasaa sirna gadaa raabaadooriif laachuudhaan aadaan hawaasichaa sirna gadaa deebi'ee akka dagaagu akka qoratamuu fi akka diriiru ni tumsa. Kurnaffaa hariirootii fi tarsiimoo ba'ee irratti gorsa itti fufiinsa qabu qaamota garaagaraatiif ni laata akka hojiirra ooluufis dhiibbaa walirraa hin cinne ni taasisa. Torbaffaa qaamota qooda fudhattoota nuti namni wajjin hin daleenne jiru akka waldayaatti gumii abbootii gadaa furan qalloo fi hubannaa qeerroo hojjettoota mootummaa manguddoota qaamota nageenyaa abbootii amantaa dhaabbilee miidiyaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhaabbilee hawaasa siiviikii dhaabbilee mootummaa miti mootummaa fi dhaabbilee gargaarsaatti wajjin ni hojjannaa jechuudha. Kanaafuu nama dantaa fi fedhii uummata Oromoo akkasumas ammallee dantaa fi fedhii sabaa fi sablammootaa kabajee hojjetu irratti isaan cinaa dhaabannee wajjin hojjechuudhaaf qophiidha. Maayii irratti kallattiilee hojii gurguddoo waldeechaatiin eeruu barbaada. Akka waldee kanaatti qabxiilee gurguddoo akka tarsiimootti kaayaneetu jira. Tokkoffaa sirna gadaa raabaadorii deebisanii ijaaruu fi diriirsuu. Kana jalatti hojiilee gurguddoo hojjannee qopheeffanneetu jirra. Fakkeenyaaf qo'annoo fi qorannoolee gaggeessuu hayyoota beekumsaa fi aadaa qabanii fi hayyoota ammayyaa waltajjii uumanii waliin dhiyeessuu kan jaamu as keessatti ni hammataman jechuudha. Lammaffaa guddina hawaasa diinagdee fi irratti uummata ga'oomsuu kan jaamus asirratti hojiilee uummata fayyadaman irratti qaamota qooda fudhattootaa wajjin taanee gamtaadhaan ni sossoonaa jechuudha. Sadaffaa afaan aadaan seenaan eenyummaan Oromoo dagaagsuu hajaamu akka galma guddaatti qabannee jirra. Kana jalatti hojiilee jiranis hojjechuudhaaf qaamota qooda fudhattootaa wajjin bal'inaan hojjannaa jechuudha. Afuraffaa qorannoo fi qorannoolee rakkoo uummataa hiikan gaggeessuudha jira. Kana jalattis hojiilee hojjetamaniitu jira kallattii fuulduraa jechuudha. Kabiraa irraa baay'ee barnoota leenjii fi ICT babal'isuu irratti akkuma faajjiratti argitanitti abbaa gadaa gama mirgaatiin laaptooppiitu jira. Kanaafuu barnootaa fi leenjii babal'isuu ICT babal'isuu hajaamu tarsiimoo teenya keessaa adda tureedha. Kana jalatti hojiilee hojjetamaniitu jira. Dhaadannoo waldee kanaa sirna gadaa raabaadorii ijaaruu fi diriirsuuf hayyoonni gahee olaanaa qabu. Hayyuun aadaa fi ammayyaa jijjiirama amma jalqabame kana itti fufsiisuuf shoora olaanaa qabaa kan jaamu galatooma.